Ashamaa harka fuuna daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Artistii gameessi Umar Teenaamuu du'aan addunyaa kanarraa boqote. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa waraana Bilxiginnaa haleele. Waraanni Bilxiginnaa maatii gidduutti ijoollee durbaa gudeedaa jiru jedhame. Oromiyaa keessatti diigamiinsa dhaabbilee mootummaa fi tajaajilawwan adda addaa furuuf mootummaa cehumsaa sadarkaa Oromiyaatti hundeessuun barbaachisaa ta'uun ibsame. Dhiyeessiin xaa'oo dhibuu fi kan jirus gatiin humnaa ol ta'uu isaatiin qonnaan bultoonni rakkoo hamaaf saaxilamuu himatu. Jiraattonni haleellaa dhiyeenya kana lixa Oromiyaa keessatti raawwatameen qe'ee irraa buqqa'an beelaan hubamaa jiraachuu himan. Naannoo Amaaraatti aangawoonni nageenyaa 3 hidhattootaan ajjeefaman. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Artistii gameessi Umar Teenaamuu du'aan addunyaa kanarraa boqote. Weelluuwwan aadaa weellisuun kan beekamu artist Umar Teenaamuu addatti ammoo sirba Walloo Teenaamuu jedhuun hedduu beekamtii guddaa argateera. Artist Umar Teenaamuu yeroo adda addaatti saba sabboonummaa fi oromummaa isaa hidhaa fi dararaan garaa garaas irra gahaa ture. Artistii jaallatamaan kun guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 4 bara 2023 du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Gadaa Miidiyaa Neetwoork maatii jaallattootaa fi dinqisiifattoota isaa maraaf jajjabina hawwa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa waraana Bilxiginnaa haleele. Golee Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo ibse. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 4 bara 2023 godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Madhichoo keessatti tarkaanfii fudhateen waraana Bilxiginnaa paatroolii tokko barbadeessuun dhaga'ameera. Haleellaa kanaan loltoonni Bilxiginnaa 25 yoo battalatti ajjeefaman 50 ol kanneen ta'an hedduu madaa'uu odeessinu qaqqabe ifoomseera. Waraanni Bilxiginnaa maatii gidduutti ijoollee durbaa gudeedaa jiru jedhame. Dararaan waraana Bilxiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru akkaan hammaachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan godina Wallagga lixaa aanaa Hoomaatti waraanni Bilxiginnaa torban lamaan dura dargaggoota nagaa badii tokko malee qabuun boba'aa itti firfirsuun gubuun ni yaadatama. Yeroo ammaa kanatti ammoo manamaa irra deemuun ijoollee durbaa keessan gadi baasaa jechuun maatii gidduutti ijoollee durbaa gudeedaa jiraachuu odeessinu qaqqabe addeesseera. Loltoonni kunneen irra jireessi isaanii afaan Amaaraa akka dubbatan kan himan maddeen hawaasni aanatti yaaddoo keessa galuun gara mana waaqeffannaatti baqachaa jiraas jedhaniiru. Oromiyaa keessatti diigamiinsa dhaabbilee mootummaa fi tajaajilawwan adda addaa furuuf mootummaa cehumsaa sadarkaa Oromiyaatti hundeessuun barbaachisaa ta'uun ibsame. Ayyaana hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa booda yaada kan kennan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haala qabatamaa Oromiyaa fi Itoophiyaan keessa jirtu irratti dubbataniiru. Turtii waggaa 50 fi qabsoo isaa duras bifa adda addaatiin geggeeffamaa tureen haga ammaatti injifannooleen adda addaa argamuu kan himan Koloneel Gammachuun Oromoon badisarraa hafee har'a ga'us ammallee sabichi haala rakkisaa fi yaaddessaa keessa jira jedhan. Itoophiyaa qofa otoo hin taane akka baha Afrikaatti daandii qaxxaamurarra jiraachuu himanii Oromoo fi saboonni cunqurfamoon kaan qabsoo isaan bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaaf taasisan sadarkaa duuba hin deemnerra ga'ee kan jiru ta'ullee cunqursitoonnii fi abbootiin irree ammoo mirga kana ukkaamsuuf hidhatanii yeroo kaan irra jirraa jedhaniiru. Qabsoo keessatti wanti abdii nama kutachiisu akka hin jirre himanii ammaan duras haalota rakkisoo keessa darbamee akka as ga'amee fi ammas qabsoo itti fufuudhaan daandii qaxxaamuraa kun kallattii mirgaa qabatee akka milkaa'inni dhufuuf saboonni biyyattii paartileen siyaasaa fi dhaabbileen hawaasaa hundi qabsoo bilisummaaf walqixxummaaf haqaaf taasifamuuf waltajjii tokko irratti waliin qabsaa'uun dirqama ta'eera jedhan. Sirni mootummaa Itoophiyaa amala hoogganoota biyyattiitiin jijjiiramni tokko jiraachuu akka malu ibsanii akka mootummaatti yaada addaa keessummeessuuf fedhiin hin jiru. Kun ammoo Itoophiyaan rakkoo keessatti akka kuftu taasiseera jedhan. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessa lolli jiraachuu ibsanii lolichi Oromiyaa qofa otoo hin taane dhimmi Tigraay hin xumuramin jiraachuun naannoo Amaaraa keessas bifuma wal fakkaatuun lolli jiraachuun biyyattiif yaaddessaa ta'uu himanii lolli kun dhaabbachuu akka qabuu fi hidhamtoonni hiikamanii yaadni addaa dhaggeeffatamuu akka qabu gaafatan.
Koloneel Gammachuun kana kan jiran sagantaa ayyaana kabaja hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa irratti yaada addatti Itoophiyaa insaayidariif kennaniin yommuu ta'u, yeroo mootummaan Eertiraa dhimma Itoophiyaa keessa seenee maqaan isaa akka hamaatti ka'aa jiru kanatti Eertiraanonni magaalaa Finfinnee galma Milineemitti guyyaa bilisummaa isaanii yommuu kabajatan, addi bilisummaa Oromoo garuu biyya isaa magaalaa Finfinnee keessatti riistooraantii xiqqaa keessatti guyyaa hundeeffama isaa kabajata jedhanii kun mootummaa Itoophiyaatiif qaaniif salphina akka ta'e dubbatan. Ittuma fufuudhaan Koloneel Gammachuun saboota cunqurfamoo biyyattii dammaqsuu fi kakaasuudhaan gara nagaa, walqixxummaa fi haqaatti deemuu qofa furmaanni dhufuu kan danda'u ta'uu himan. Kun ejjennoo adda bilisummaa Oromoo kan hin jijjiiramne kan itti fufuudha jedhan. Oromiyaa keessatti dhaabbileen mootummaa hedduun diigamuu isaanii kan dubbatan namni siyaasaa fi qondaalli waraanaa duraanii kun manneen barnootaa hojii hin hojjenne, daandiin gurguddaan tajaajila hin kenninee fi dhaabbanni fayyaa hojii dhaabe hedduu ta'uu himuudhaan mootummaan eenyudhaa sadarkaa jedhamurra ga'ameera jedhan. Furmaanni kanaa ammoo Oromiyaa irratti mootummaan ce'umsaa waloo ijaaruudha jedhan. Saboonni biyyaa kanaa hedduun hiree wal fakkaataa kan qaban ta'uu kaasuudhaan isaan waliin ta'uudhaan ijaaramanii hojjechuun barbaachisaa akka ta'e ibsanii, kanaaf ammoo dhaabni isaanii addi bilisummaa Oromoon adda durummaadhaan humnoota siyaasaa waliin ta'uudhaan hojjechaa akka jiru ibsan. Gara fuulduraattis dhimma filannoo irratti yaada kennaniin haala biyyattiin amma itti jirtuun qoosaan filannoo hin jiru jedhan. Haala siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee biyyattii yeroo ammaa kana erga hubachiisanii booda Itoophiyaan diigamteetti jedhan. Kan ammoo yommuu ibsan diigamuu jechuun lafatu adda cita jechuu miti jedhanii sirni siyaasaa, jireenyi hawaasummaa, dhaabbileen amantaa hunduu diigamaniiru, cicciramaniiru. Haala kun hin jirre keessatti wanti filannoo jedhamu hin jiru jedhan. Haalli qaala'insa jireenyaa jireenya uummataaf haala yaaddessaarra akka ga'es ibsaniiru. Haalli kun walitti ida'amee paartii biyya bulchuuf hamaa ta'aa kan jedhan Koloneel Gammachuun bilisiginnaan waliin ta'ee mootummaa ce'umsaa keessatti hammatamuusaaf carraa gaarii argate waan ta'eef mootummaa ce'umsaa kana fudhachuu qabaa jedhan. Addi bilisummaa Oromoo waggaa 3 dura mootummaa biyyoolessaa naannoo Addi bilisummaa Oromoo waggaa 3 dura mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf labsuun isaa kan yaadatamu yommuu ta'u, dhaabichi ammallee sana mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu ayyaana hundeeffama isaa waggaa 50ffaa irratti ibseera. Dhiyeessiin xaa'oo dhibuu fi kan jirus gatiin humnaa ol ta'uun walqabatee qonnaan bultoonni rakkoo hamaaf saaxilamuu himatu. Bara kana dhiyeessiin xaa'oo dhibuu fi xiqqachuudhaan qonnaan bultoota rakkoof saaxiluun gabaafamaa jira. Naannoo Oromiyaa, Tigraayii fi Amaaraa keessatti xaa'oon dhibuu isaatiin daldaltoonni gatii dachaa 3 oliin qonnaan bultootatti gurgurataa akka jiran himameera. Gaazexaan Riippoorter jedhamu akka gabaasetti xaa'oo kumtaalli tokko gatii sirrii irratti dachaa 3 dabalamee qarshii 15 baasanii daldaltoota irratti bitaa jiraachuu qonnaan bultoonni himaniiru. Gaazexaan Riippoorter jedhamu akka gabaasetti xaa'oon kumtaalli tokko gatii sirrii irratti dachaa 3 dabalamee qarshii hedduu baasanii daldaltoota irraa bitaa jiraachuu qonnaan bultoonni himaniiru. Gatiin xaa'oo kun sababa gatii dhaabbataa malee harka daldaltootaan gurguramuuf bakkaa bakkatti adda addummaa akka qabus hubatameera. Naannoo Tigraayitti haga 15,000, naannoo Oromiyaatti 7,000 haga 10,000, naannoo Amaaraatti 4,000 haga 5,000tiin gurguramaa jira jedhu jiraattonni. Akkasumas naannoo Affaar keessatti gatiin xaa'oo akka malee dabalee akka jiruu fi gara mootummaatiin dhiyaataa akka hin jirre himama. Naannoo Oromiyaatti xaa'oon kiiloogiraamni 100 haga qarshii 3,800 ta'uun kan dhiyaatu ta'ullee sunuu qaalii ta'ee bakka jirutti daldaltoonni gidduu seenanii gatii kana caalaa itti hammeessuun akka isaan yaaddesse jiraattonni himaniiru. Mootummaan haga ammaatti dhimma dhiyeessii xaa'oo kanarratti wanti inni jedhe hin jiru. Dhiyeessii adda addaa kun silaa karaa mootummaa uummataaf dhiyaatu daldaltoonni gidduu seenuun qaala'insa jireenyaa amma mudate kanaaf sababa tokko akka ta'e yeroo adda addaatti himamaa ture. Jiraattonni haleellaa dhiyeenya kana lixa Oromiyaatti mudateen qe'ee irraa buqqaan beelaaf saaxilamaa jiraachuu himan. Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa haleellaa hidhattoota Amaaraa faannootiin qe'ee irraa buqqaafaman beela hamaa dabalatee gaaga'ama namoomaa hammaataa keessa jiraachuu himaniiru. Namoonni buqqa'an kunneen gargaarsa namoomaa homaayyuu hin argatiin jiraachuu ibsuun sodaa nageenyaa, beela, rakkoo dahoo itti qubatanii fi hanqina tajaajila fayyaatiif saaxilamuu isaanii addeessaniiru. Qonnaan bulaan godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Siidaan Barkallee irraa buqqa'uun gara aanaa Giddaa Ayyaanaatti dhiyeessee maqaan isaa akka hin eeramne gaafate
haleellaa ganda isaatti mudateen haadha manaa isaa fi mucaan isaa tokko jalaa ajjeefamuu himeera. Hokkora waxabajjii 10 bara 2023 gareen hidhattoota faannoo jedhaman kun raawwataniin ganda isaanii Siidan Barkalleetii dheessee gara aanaa biraatti deemuu himeera. Gareen hidhattoota kunneen miseensota maatii isaa jalaa ajjeesuu ibseera. Mucaa koo haadha isaa wajjin walirratti rukutanii jalaa ajjeesan jechuun maatii isaa keessaa nama lama rasaasan ajjeefamuu hime. Qonnaan bulaan qe'ee isaarraa buqqa'uun gara aanaa Giddaa Ayyaanaa baqatee jiru kan biraan rakkoon isaan keessaa jiran ulfaataa ta'uu hime. Ani magaalaa keessa naanna'ee kadhadhaan waan argadhuun sooradhee jiraadhaa jedhe. Mootummaas ta'ee qaamni miti mootummaa gargaarsa isaaniif laate kan hin jirre ta'uu buqqa'aan kun ibseera. Gareen hidhattootaa kunneen naannoo Amaaraa irraa dhufanii loonii fi qabeenyi biroo saamamuu fi manni jireenyaa isaa gubachuu himeera. Akka jiraataa kanaatti gandoota aanaa Amruu jala jiran 3 alatti gandoota hunda keessa jiraattonni jiran buqqa'anii dhiyeessaniiru. Jiraataan godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda buutee guddinaa kan ta'an obbo Dhaabaa jedhamu gadadoo ulfaataa keessa jirraa jedhan. Ganda keenyatti deebinee qonna keenya akka hin hojjetanne haalli achi jiru sodaachisaadha. Finxaaleeyyiin Amaaraa manaa fi midhaan keenya abiddaan gubaniiru jechuun rakkoo xaxamaa keessa jiraachuu ibseera. Obbo Dhaabaan maatii miseensaa 11 of keessaa qabu qabatanii magaalaa Giddaa Ayyaanaa keessa jiraachaa kan jiran ta'uu ibsuun gargaarsi mootummaan maatii tokkoof taasisaa jiru nama tokkoofuu gahaa miti jedhe. Maatii hedduu mana tokkotti waloon boqochaa jiraachuus dabalee ibseera. Jiraataan kun magaaluma Giddaa keessa naanna'uun kadhannaa irratti bobba'ee jiraachuu himeera. Mootummaan humnoota finxaaleeyyii kana ganda keenya keessa socho'an kanneen yoo buqqise malee qonnaan bulaan nageenya argachuu hin dandeenye jedhe dabalee. Sagalee gaddaa dhageessisaa qonnaan bulaan rakkoo hammanaa hin jedhamne keessa jira. Yoo Waaqayyo bara fidee nuu dabarse malee dubbachuufis ni ulfaataa jedhee obbo Dhaabaan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOChaan gabaasa baaseen godinoota Wallaggaa arfan keessaa rakkoon tasgabbii jiraachuu eeruun tajaajilli gargaarsa namoomaa danqamuu beeksiseera. Akka gabaasa OCHAatti rakkoo tasgabbii godinoota Wallaggaa arfan keessa jiruun walqabatee gaaga'amni namoomaa ulfaataan jiraachuu ibseera. Rooba gannaa fi kuusaa bishaanii uumamuun walqabatee dhibeen busaa bal'achaa jiraachuu addeesseera. Godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellan Wallaggaa keessatti namoonni 200,000 fi 72,400 ta'an dhukkubichaan faalamuu gabaasichi ifa taasiseera. Kana malees buufataaleen fayyaa harka 63 ta'an godinaalee Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Qeellan Wallaggaa keessatti argaman tajaajila kennaa hin jiranis jedheera. Sababa rakkoo nageenyaatiif aanaalee godinichaa keessatti argamanitti socho'anii tajaajila fayyaa kennuun kan hin danda'amne ta'uu ifoomseera. Waraanni jiruu fi karaan cufamuun walqabatee dhaabbileen gargaarsa namoomaa tajaajila lubbuu baraaruu gaggeessuu kan hin dandeenye ta'uu gabaasichi ibseera. Hir'inni dhiyeessii qorichaa farra busaa fi meeshaalee tajaajilaa fayyaa jiru tajaajilli fayyaa akka danqamu taasisuu addeesseera. Haleellaa hidhattoota faannoo Amaaraa kan daangaa qaxxaamuranii gara naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa ce'uun waxabajjii 16 bara 2023 haleellaa raawwataniin namoonni 8 ajjeefamuun 13 madaa'uu fi 15 ol ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu gabaasnee turre. Naannoo Amaaraatti aangawoonni mootummaa 3 hidhattootaan ajjeefaman. Iddoowwan lama naannoo Amaaraa keessatti argamanitti haleellaa hidhattootaan guyyoota lamaan darban keessatti raawwatameen aangawoonni nageenyaa 3 ajjeefaman. Ajjeechaan qondaalota nageenyaa kunis wiixataa fi kibxata naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaatti aanaa Dajanii fi godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaaroobitti keessatti raawwatame. Magaalaa Shawaaroobitti keessatti ajjeechaa itti gaafatamaa nageenyaa kan turan obbo Abduu Huseen irratti raawwate kana hordofuunis bulchiisii magaalattii rakkoo nageenyaa jira jedhee to'achuuf magaalattii keessatti dhorkaa sa'aatii fi sochii kaa'eera. Haleellaawwan garaagaraa lamaan itti gaafatamaa poolisii lamaa fi itti gaafatamaa nageenyaa tokko irratti raawwatameen ajjeechaan kun raawwachuusaa aangawoota godinaaleerraa BBC mirkaneeffadheeraa jechuun gabaase. Bulchiinsi aanaa Dajan akka beeksisetti itti gaafatamaa waajjira poolisii aanichaan inspektara olaanaa Zawuduu Taaddalaa fi waajjirachatti itti gaafatamaa kutaa ittisa yakkaa ittaanaan inspektaraa Warquu Shimallis haleellaa wiixata adoolessa 3 bara 2023 irratti raawwatameen ajjeefamaniiru. Ibsaa manni maree aanichaa baaseen ajjeechaan qondaalota poolisii lama irratti raawwatameen alattis miseensi poolisii konkolaataa isaanii oofaatu irratti miidhaan qaamaa qaqqabeera. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi tasgabbii aanaa Dajan obbo Kaasaw Asfaa'u BBCtti akka himanitti
qondaalota poolisii lamaan irratti ajjeechaan kan raawwate miseensa humna addaa duraaniitiin. Haaluma wal fakkaatunis adoolessa 4 bara 2023 naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Shawaa Roobititti qondaala olaanaa mootummaa kan ta'an obbo Abduu Huseen irratti haleellaa raawwatameen ajjeefamuun ibsameera. Itti gaafatamaan damee bulchiisaa fi nageenyaa magaalattii kan ta'an obbo Abduu Huseen kan ajjeefaman namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ta'uu bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobit miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesseera. Bulchaan magaalaa Shawaa Roobit obbo Abduu irratti ajjeechaan raawwatamuu himuun alatti odeeffannoo bal'aa homaa hin kennine. Ajjeechaa kana hordofuunis ibsa ariifachiisaa koomaandii poostii yeroo magaalaa Shawaa Roobit baaseen magaalattii keessatti rakkoon nageenyaa olaanaa akka uumamuuf yaaliiwwan taasisaa jiraachuu agarsiiftuuwwan mul'ataa jiru waan ta'eef nageenya jiru cimsuudhaaf dhorkaawwan adda addaa kaa'uu isaanii beeksisan. Kanaanis hanga yeroon hin murtoofnetti galgala sa'aatii 12 irraa kaasee sochiin konkolaataa fi namoota kamuu kan hin daangeffamne yoo ta'u dhaabbileen tajaajila kennan sa'aatii 12 booda tajaajila akka hin kennine dhorkuun kaa'ameera. Naannoo Amaaraatti ajjeechaawwan qondaalota nageenyaa iddoowwan garaa garaatti ajjeefaman kana ilaalchisuun haga ammaatti kan jedhe homtuu hin jiru. Qondaalonni poolisii lamaan aanaa Dajaniitti guyyaa wiixataa ajjeefaman qormaata 18ffaa kennamaa tureen wal qabatee hojiirra osoo jiranuu miseensa humna addaa duraanii meeshaa seeraan hidhatee daandiirratti itti dhufaniin ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tasgabbii aanichaa obbo Kaasaw Asfaa'u BBC'tti himaniiru. Eenyummaan nama ajjeechaa raawwate kanaa adda kan hin baafamne yoo ta'u garuu haga ammaatti to'annoo jala akka hin oolfamnes dubbatan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun maatii ta'an hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.